Oduu gammachiisaa. Basufiqadif harme isaatiif manni bitamee jira. Peejiin Atis Nama Charity maxxansa armaan gadii maxxanseera. Akkuma beekamu daa'ima kana akka gargaartaniif viidiyoo hojjechuun keenya beekamaadha. Isinis waamicha keenya dhageessanii waan qabdaniin mucaa kana gargaartanittu. Walumaa gala maallaqni walitti qabame qarshii miliyoona 1,800 ol yoo ta'u, nuyis akkuma viidiyoo irraa suuraa argaa jirtan mana kaartaa qabu qarshii miliyoona 1,350 mana kaartaa qabu magaalaa Holotaa naannoo magaalaa Walakkaatti binneefi jirra. Hamma kana kan nuyi magaalaa Finfinnee turuun dhimma kana mijeessaa turre. Manichi akka haareeffamuuf suuqii illee akka ijaaramuuf haala mijeessinee viidiyoo isaa dalagnee isin biraan ga'uuf turre. Garuu iddoo nuyi hin jirretti ijoolleen itti dhiyaatan viidiyoo waraabanii gadi dhiisaniiru. Egaa inni guddaan mucaan kun gargaaramuu isaati. Nuyi nama irraa galatan barbaannu. Gatiin keenya Waaqayyoo bira akka jiru beekna. Nama biraa galata argachuuf yoomiyyuu hin hojjennu. Hawaasni nu kabajanii mucaa kana gargaartan galatoomaa ulfaadhaa. Dhuma irrattis dhaamsi keenya ammas bor mucaan kun rakkina keessa akka hin seennetti namoonni itti dhiyaatan akka hordoftanii fi akka gorsitan isiniin jenna. Atis Nama Charity. Namoonni deeggarsa garaa garaa gochaaf turtanis baga gammaddanii baga bu'aa hojii keessanii argitan.